Maalummaa aangoo. Aangoon dandeettii namoota biroo irratti dhiibbaa uumuuti yookiin dhageettii qabaachuu akka ta'etti ibsuun ni danda'ama. Haaluma yaada kana cimsuun hayyuun tokko power is the potential ability of one person in an organization to influence other people to bring about desired outcomes jechuun ibsee jira. Kana jechuun aangoon dandeettii namni ta'e tokko dhaabbata tokko keessatti galma barbaadan milkeessuuf dhageettii qabaachuu danda'uuti. Dhiibbaa namoota biroo irratti uumamu yookiin dhageettii horatame kanattis qixa sirrii ta'een fayyadamuun waan ofii barbaadan akkaataa barbaadaniin hojjechiifachuudha. Dhiibbaan uumamu kunis dhiibbaa kallattii yookiin alkallattii ta'uu danda'a. Kan bu'uureffachuun hayyuun Zeleniik bara 1992 jedhamu gaggeessummaan yaadamaa fi gochoota namoota biroo irratti dhiibbaa uumuuf aangoo fayyadamuu barbaada jechuun ibsee jira. Kanaafuu aangoon gaggeessummaa galma waliitiif namoota biroo irratti kutannoo akka qabaatan taasisuun dhiibbaa uumuudha. Dhageettii qabaachuun dhiibbaa uumuun influence mataa isaatiin immoo dandeettii aangoo hojiirra oolchuuti.